Darara fi halela ummata arsi irratti raawwatamaa jiru. Sagalee intro. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Gabaasa addaa tibbana miidiyaa hawaasummaa socho'osaa jiru fi dhimma gocha gaddisiisaa ummata nagaa naannoo arsii irratti raawwatamaa jiruun walqabatu isiniif qabannee dhihaa'annee jirra. Ummata nagaa irratti xiyyeeffachuun bu'aan siyaasa argamu akka hin jirre hayyoonni, qabsaa'onni fi artistoonni sagalee isaanii ol kaasaa jiru. Tufta uraanii buqqisuu fi kufaatii siyaasaa. Sinshalaan siyaasa beekamaan Jawaar Muhammad dhimma kana ilaalchisuun yaada balaa Facebook irratti maqsanseen gochi kee ummata gubuu kun tooftaa dhufeen dabraa mootummoota Itoophiyaa ta'uu IBSA. Tooftaan kun uraanii buqqisuu YKN kurhumii balleessuuf haroo gogsuu kan jedhamu yoo ta'u, kaayyoon isaa rifee lolaa dadhabsiisuuf jecha ummata kee irraa buqqisuu fi gidira argamsiisuudha jedha. Gocha kanaan dura Wallaga keessatti mul'achaa ture amma Shawaa Bahaa, Gujii, Boorana fi Arsii keessatti itti fufee jiraachuun gabaasameera. Sagalee artistootaa fi gaazexeessitoota. Artist Shukrii Jamaal gama isaatiin ummanni keenya tapha siyaasaatiif qora'an ta'uu akka hin qabne akeekachiiseera. Nu hin hir'isinaa, nu hin hiraarsinaa, nu hin buqqisinaa. Obboleeyyaan wal ajjiisuu badhaasa hin qabu. Wal waraanu yoo barbaadan bobaa haadha Oromoo jalaa bahaa dirree irratti wal waraanaa jechuun gadda'an iyyateera. Gaazexeessituu Masaarat Daabaa ammoo dararaa fi buqqaatiin kun kanaan dura Wallagga irratti raawwatamaa turuu fi amma gara Arsiitti deebi'uun lubbuu qulqullootaatiin qoosamaa jiraachuu eerte. Nageenya uummataa eegsisuun dirqama mootummaa ta'us hawaasni sodaa tokko malee sagalee isaa ol kasee iwachuu akka qabdamteetti. Duguugaa fi olola maqaa Zureessii Arsii irratti hayyomantii Islaamaa Ustaadh Ibsa Hasan haala naannoo sanii yoo ibisan kan gootota dhiiga qaalii saba kanaaf kaffalan ta'an diigamaa fi duguugaa dandamaa jiraachuu himan. Arsiin aanan obaasaa ture har'a ibidda keessa jira, maatiin dhibbatamaan afaan qawwee jalaa hafan ka'e malee ala deemaa jiru jechuun gaddan dubbatan. Rogeessi siyaasaa Yaayaa Bashiir gama isaatiin uummata Arsii irratti du'ulli lamatu diimaa jira jedha. 1. Wal waraansa qaamota mormitootaa fi mootummaa gidduutti deemu. 2. Olola maqaa Hureessii sadarkaa addunyaatti qindaa'ee oofamaa jiru. Humnoonni siyaasaa tokko tokko, miidiyaaleen fi rogeeyyiin dhimma amantii fi sabummaa babal'isuun Oromoo akka bulguutti dhiheessuuf gamtaa Awurooppaa, EU biratti ragaa sobaa dhiheessanii IBSA baasisaa jiru. Yaayaan akka jedhutti, Oromoon Arsii gosa tokko ta'ee amantii hunda, Islaama Ortodoksii, Protestaantii fi Waaqeffataa, osoo waliin hirin akka maatiitti waliin jiraachuu aadaa qaba. Kanaafuu, olola kana fashaleessuuf Oromoon gama isaatiin ragaa qulqullummaa ummata isaa walitti qabuun dura dhaabbachuu qaba jedheera. Gulabaa/outro. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, sagaleen ummata nagayaa fi bu'ichi haadholii keenyaa yoom dhaabbata? Tooftaan siyaasa ummata hiraarsu kun humura akkamii fida? Yaada keessan nuuf barreessaa. Hanga gabaasa biraatiin walitti deebinutti nageenyi ummata keenyaaf haa ta'u. Gabaasa kana kan qindeesse meeshaalee miidiyaa fi odeeffannoo keessan irratti hundaa'uun AI